watarraa kaasanii eegalanii deemuudha jiran. Darasoonni nu garaa'isan janiiti qalbii guutuudhaan ta'anii eeggachaa jiran sheekota keenya warra diinin lafaa jiran kana nu dura hiriyoota keenya warra kaleessa wajjin barannee biraa deemnee fi sheekota gaafa nuti biyya jirus barsiisaa jiran warra arrallee ta'aniitu barsiisaa jiran du'aa isaanirraa fudhannu malee gadi hin teenyu jechuudhaan sheekota keenya hunda deemanii bakka isaan jiranii dhaqanii silaa keessummaa waggaa dhufte nama dhufee ziyaarame taa'ee sheekonni kaasir dhufee na ziyaaran hin eegu dhaqee ziyaaruun qaba hayniin eessanuma janii deemanii ziyaaraa jiran. Allahu akbar Allahu akbar. Akki sheekota keenya keessaa yeroo tana dhabamaa jirus akkanuma deemanii wal lallaaluu deemanii wal ziyaaruu wal jabeessuu fi wal maxxanfachuu wanni jaamu qallatee jira. Yeroo tanatti waan akkanaa gad deebisanii sheekota deemanii ziyaaruun sheekota deemanii lallaaluun waan hedduu rabbii fi nama birattis jaalatamuudha. Isaanillee nulleen kana caalaa waan itti gammannu hin qabnu. Arra keessumattuu sheekha keenya Sheekh Abduu Naasir yeroo muhaadaraa qabdan yeroo takka takka dabree waggaa irraa hoggota akka wal agarra malee hedduu dhufnee isin lallaaluulleen hin jirtu. Haruma kana dabarraa isinitti illee gorru akkuma sheenii jaangaa qaraatiin teessanillee ganama sheekha keenya irraa waan nama gammachiisu. Hedduu sheekota keenyaa biratti barumsi ammayyaa akka haraam ilaalama. Barataan isaanii isaanumarraa akka baratu malee barumsa biraa akka baratu hayyamanii sheen immoo akka barumsa kaanillee yeroon duraan tuqamne ganamaan barattoota barsiisanii gara barumsa kaanii gadhiisan. Allahu akbar. Akka amma Sheekh Muhammad Jaan akkitti argamu akka Sheekh Abduu Naasir ammatti jiran kana ganamaan barattanii barumsa isaanirraa barachuu qabdanii osoo nafne sanii osoo barachuun isinirraa nafne yeroo wal dandeeysanii isinii wal madaalchisanii hirriiba isaanii dhiisanii hirriiba ganamaa sangaanii bareedanamuun beeytanii san dhiisanii ijoolleen tunaa fayyadamtuu janii ganamaan ka barumsa kaan baratus barumsa kaan gadhiisanii kunis akka duraan hanqanne barsiisanii kara lachuutiin isin qaraa jiran kana caalaa wani nama gammachiisaan jiru. Akkuma reefu Sheekh Abduu Naasir nama hunda ilaalee islaamuutannoo irraa fudhatudha. Maaliif jennaan sheekonni keenya osoo walitti dhufeenyi walitti dhiheenyi jiraate namoota akkanaa kana muuxannoo ol kaasanii waa wal gaafatanii mee isin akkamitti deemuu jirtan isinoo akkamitti deemuu jirtan isinoo janii wal gaafatanii Sheekh Abduu Naasir bira jirtu tabakka biraan jirre hedduudha. Tabakka biraa jiru taasin jirres jiraachuu mala. Walii idaatee namni kun waan qabu gaafa walitti ibsate tachi jirtuus gaafaas dhufte taas jirtuus gaafa cireete wal guutaa namni ni bareeddiin baana wanni hundinuu. Kanaaf sheekha keenya isinillee waa hedduu irraa baratan jee akkuma reefujuu abdiin qaba. Haala isaaniillee irraa dhaaluu biyyaaf yaaduu keessatti diiniif yaaduu keessatti mataafiitiif yaaduu keessatti nama ifi yaaddatuutu namaafis yaada nama ifi yaaddatu biyyaafis yaada. Sheekni keenya if qaqqabanii waan hin baratin nama biraa irraa yeroo barsiisuu jiran keessatti barachuun isaanii hangam takka akka if qaqqabanii fi dheebuu ilmi hangam takka qaban waan nama agarsiisudha. Namni iftuuluu keessatti zabana kana daangaa dabraa jiran yoo gattaa'ee majlisa garaayisuu eegalee nama biraa irraa ganaa deebi'ee waan baratu hanguma beeku san taa'ee barsiisa malee ta biraa hin dabalatu. Ilmiin isaa barumsi isaa achitti taan baana. Hanga barate sanni barsiisa ta biraa dabalachuun dhaabbattiin baana. Warroonni silaa ta'anii irra majlisa garaayisuu jiran hundi sheekha irraa barnoota fudhatanii yeroo boqonnaa darasaa irraa qabanitti yeroo barumsi darasaa cufamutti sheekota isaanii ol jirurraa waa barachuu qaban asumaan dhaamsa dabarsina. Maaliif sagaleen teenyatuun bakka hundanii dheeyitee waan ta'eef isaan fakkeenya godhachuu qaban jechuu kiyya. Waan hin beeku jechuun beekumsarraahi maleekonni gaafa rabbiin maqaa meeshaa tanaa naa himaa jee meeshaa fidee gaafatu laa ilma lanaa jenna. Laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa. Yaa rabbi nuti beekumsa waan tanaa hin qabnu beekumsuma ati nu beeksiftee beeyna tana ammoo hin beeynu jeniin. Maleekonni nu waan hin beeynu jechuun qaanfanne hin beeynuma jeniin baana. Nuti immoo waan qaanfannuuf hin qabnu tan beeynu jennee barachuun hedduu bareedduudha. حالا أنبيوتا اللي نبي خينر صلوات ربي وسلامه عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إسانتي دنوان تيف شيني خينر لقمان إساني دتني نبي الله داود سبيلة ما ترن نبيين كينيا في نبي موسى ريتي إسا ترن نبي زكريا ننجينا رامان جارا ترن أكسمي أنبيوني هندي جراكتنيتي أكسي جراچا ترن إسان اللي يرو تكيسم برسن يرو تقباني جراكتشون akka isi warraa baratan akka namni biraallee muuxannoo irraa fudhatee warraa baratu namni rabbii miila maree taa'aa ooluu kan qabne dalagachuu ka qabu hojiidhaan nu mul'isaniin baanna. Akkuma kaleessa moodeen gadda sheekni keenya Sheekh Jamaal Aliyyi abbootii qabeenyaa warra gibira adda durummaan kafalanii badhaafaman keessa nuu galanii jiran sunillee maal nama gariisannaan sheekonni diin qofaa mi diinaggeellee horachuu ni beekanii ni dandeenyis waan juu Sheekh Jamaal Aliyyi illee hojiin deengadda nu mul'ise. Allahu akbar. Sheekni keenya illee akkasuma jiraniin baan isaan lamaan irraa barnoota fudhannee yeroo takka barachaa yeroo takka hojjechuu illee numa taati yeroo takka garaa isaa yeroo takka hojjechuu illee ni taati akka lachuuttu walintuu ittuu wal dandeeysanii yeroo tanaas addaan eeganii
yoo deema yeroo dheertu nama fitu jirra yeroo tana fayyadamuu baruu qabna yeroo waan qaaliidha wannummaan qiyaamaa irraa gaafatamnuuf laa tazuulu qadama abdii yawmal qiyaama hattaa yusaalan arba'a san keessaa takka yeroodha waa afuran guyyaa qiyaamaa rabbiin osoo dirree qiyaamaa irraan sossoon irraa nu gaafatu keessaa takka yeroo teeysa fixxeedha arra isin bakka bareedduu fixaa jirtan quraanaa fi hadiisa irra fixaa jirtan barumsa irra fixaa jirtan yaa rabbi diinkeet irra finne rabbiin jechuudhaaf deebisaa gaara qabdaniin baan warra garaabaarra yeroo fitu jiru jira kun amma garaabaarra ittiin fide rabbiin jechuun ni taati qamaatii irratti hin fide jettaani rabbiin qaraatii irratti hin fide jechuun bareeddu qa isin amma qaraatii irra finnellee jettanii waan bareeddu deebisaa qabdan qamaatii irratti hin fideen ammoo xiqqoo deebisaan taatuun baan qabeenya illee irraa nama gaafate isaa harkattee isa baafteedha jimaaniin bitadhee waan taatu beek rabbi dura dhaabbatanii amma sheeyinuu isin gaafate jimatti hin fideen mataati maallaqaan gandaafite hin taatu bar nama sodaachifte rabbi biratti illee akkasuma nama gaanfachiiftiin baan hattaa qabeenya qabnu waan harkannu eeysaaf inni eeysatti qabaafnu beekuun yeroo teenya maal irratti akka finnu beekuun akka rabbiif deebisaa guutuu deebisuu dandeenyutti itti yaaduu nu feeysaan baana kanaaf bakki isin irra jirtan bakka bareedduudha bakka kabajaa jirtan bakka sadarkaatti harkattan jirtan arra sheekota keenya warra ta'anii isin barsiisaa jiran malaayikaan rabbi kadhattiifi mixiin rabbi kadhattiifi qurxummiin bishaan keessaa rabbi kadhattiifi wanti afaan hin beeyne hundee rabbi kadhattiifi hin baana jinniin si bira dabree isinillee boru bakka isaanii buutaniituma akkas taatan arrumaa sadarkaa guddoodha qabdan goblaa malaayikaa irra bobbee namni galu isin malee hin jiru tachiidana gubbaa mootiin addunyaa bulchu tokkollee goblaa malaayikaa irra deemeen beeku inni biyya takka hooganu goblaa malaayikaa gubbaa deemeen beeku inni qabeenyaan sadarkaa irra jiru takkaa goblaa malaayikaa irra deemeen beeku tarii nama xayyaaraan samii gubbaa deemu faa laaltee itti gaabbuun kee ni mala isaa olillee sii jiraa beeka yeroo kiyya malaayikaa fi xayyaara kamturraa oli gala malaayikaa mee malaayikaa xayyaaraa ol jirtuutu goblaa lafa siiqaa irra deemu jirta baratti kabajaan baana malaayikota laa yaasuun allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruuna rabbiin juun santu kabajaadhaa goblaa lafa siiqeeysee lafan deeminatti quraana rabbii qara'uu deemte hadiisa sheekarraa barachuu deemte waan guddoo barachuu jirta maa lafa deemte jettee ha kophee atuuf irra jibbaa deemtu tanaan ati deemtu si galtee ka kophee atuuf irra jibbaa deemtu tana isaan hin jibbine lafa siiqaanii horofina balleeysettee kaati firraa coqorsan rigaa deemtu haalullee balleeysumee namni kun waan gaarii barachuu deemaa janii horofa kana keeysallee goblaa lafa siiqaanii goblaa malaayikaa irra deemu jirta mee takbirtaa fi kanniboo eenyu takka akka kana goblaa malaayikaa irra kophee horofaatiin deemee beekame dhuguma rabbii dubbachuuf malaayikaan guyyaa asooltu galgalachi galti ta galgalachi bultu guyyaa asoolti taarree goblaa malaayikaa lafa isinii keeyse galgala ol kutti ta biraa dhufa yeroo hunda isin goblaa malaayikaa irraan buutanii akkana deemaa jirtaniin baana yoo duutilleen isin dhufte akka nama kaa rabbii keeysa jiruuti teeysan milkumaan baana bakka bareedduu jirtan bakka gaarii jirtan sadarkaa kana ofirratti wallaalinaa jabeeyfadhaa sheekarraa amalaas dhaalaa akhlaaqa isaanii adaba waa hunda sheekarraa barachuu qabdan sheekuma lafarra deemu taatanii arkamuu danda'uudha qabdaniin baana dhiyoo tana sheekni keenya shee maamarree fu'aa kaasanii turan umraa irra hoggaa turretti obboleessa keenya tokko wajjin deemuu turre ayyuub janiini yeroo hunda yoo ciisuus yoo deemuus yoo taa'us sheek Abdunaasir dhageeffata jarri wajjiyyaan samaa mataa gara nu galchitaa janiin sheeka dhageeffachuutti hin jirtu haasoo jirraa maaliif nu mataa gara galchitaa nurraa cufii janiin isin haasoo aan dhageeffachuutti hin jiraa jan gurbaansa waan ajaa'ibsitta waan isaan hin beekne dilata akka beeka waan isaan hin beekne dilata akka beeka waa'ee madiinaa tana masjiida kana masjiida qubaa kana hunda odoo isaan hin beekne inni sheekarraa dhageeffatee yoo isa keeysarra kaa lama salaatan akka nama umraa godhe rabbiin namaa kataba jee osuma akka jirru masjiidni sana isi jira jee nagaafachuu tureen baan allahu akbar achi eenyu malee hin galu naan jaa boo isa dhageessite giseen jeen sheekarraa hin baradhee jaa sheek Abdunaasir baanee humaan beeku yeroo hunda yeroo tiyya sheeka jala fixee waan isaan qaraa'isan tanuu dabartee miidiyaan nu geeyse irraa barachuun qaba jee waa'ee makkaa kana guutuun mana achi dhagarra isaa turre beeka sheekarraa dhageeffatee sheenii yoo makka waraaban allahu alam anuu isarraa hin dhageeffachaa ture isuma wajjin dhageeffachaa tureen baana akkatti namaa galu haasoyni sheekaa shee Maammadilleen ichi dubbatanii turan sheeka barachinna dubbatanii turtan haasoyni sheekana haasoo sheeyyaasin fakkaata akkatti waa nama himan beeka akkatti namaa galchuu beeka dubbiin isaa tun hedduu nama gasseentii jee shee Maammadilleen ichi wajji dhageeffannee dubbateen baana sheeka keenya allahu akbar gurbaan san kopha deema jara san jalaa badee kophaa deema eeysa deemanii beektaa bakka sheeyni haasoo san jarri wajjin dhaqanii hin beekane bakka sheeyni juusan hundanii dhagajee kophaa deemanne sii galtee amma sheeyniin wanni waraabamte san faayidaa hangasni buufti jee yaadu beeka garuu namni irraa fayyadamu jiraan baana warri asii sheekarraa waraabdanillee galatooma asumaan isiniin jechuun barbaada darsii sheekaa khutbaa dura sheeyni haasoo sheeyni as taa'e haasoo san fardee isaa sheekarraa yeroo hundaa waraaba
arrani jirra borummoo rabbiitu beeka jiraachuu keenya ulamaan addunyaa guutuun haasoyni isaanii darsiin isaanii khutbaan isaanii wanni hundi qilleensa gubbaa jirti arra namni qilleensa kana gubbaan jirre yoo jiraate sheekota keenya qofa dubbii takkaan isin hima nama tokkootu biyya Ameerikaa tanaan haa dawwaltee wajji haasa'u turre intala isii Somaalee fuudhee deeyseeti achi isii bira turte sheekota walitti dhaadannette Somaalee fi Oromoo taane nuti bar sheekota kanaa qabna jennee isaan dhaadannaa illee dhaadadheetti Sheekh Watarfaa Sheekh Adam Tuulaafaa Sheekh Muusaa Suwaalaafaa jee sheekota keenya gurguddaa kana hoggaan itti hime duruu karaa googil kutteette gaalittiin nama salattane googil seentee mee eenyu itti naan jette Sheekh Watar hoggaan naan jetti katabde hin jiru googil hin jiru jeenga mee du'a ishee itti dhaadattu naan jette haani na gaafatte ittiin hime haani ni ilaalte hin jiru Sheekh Adam Tuulaa ilaalte hin jiru du'a sheekota asirra hin jirre addunyaan hin beekne na dhaadattaa naan jette keenya mee ilaal jettee YouTube keessaa gayyaafte googil irraa seenaa isaanii gabbaafte akkanumattiin afaan qabadde usetti gaafas keenyaan jira hoggaan itti himtu kana jechuun sheekota keenyaarra ittiin dhaadannallee inni bar hin jiraniin baana bakka silaa namni jiru san darsiin irra isin asii sheekarraa waraabdan khutbaan isin asirraa sheekarraa waraabdan addunyaatu irraa fayyadama isa as jiru irraa fayyadama isa gama jiru irraa fayyadama isa bakka hunda jiru irraa fayyadama akka irraa kanatti sheekonnummaan keenya warra asii waraabnu kun illee osoo jiraate kunoo kanafaa itti ofirraa agarsiifti himi gaafas sheekonni keenya miidiyuma irraan koreen baana arrammoo alhamdulillah ijoolleen teenya hanga tokko jala gatteessanii waraabaa jirtan waraabbiin isin waraabaa jirtantu waan jabdu waraabamuu qabdi sheeka osoo inni jiruu qofa osoo hin taane eeganni du'ellee namni irraa warraa barachuu qaba gaafanni addunyaa irra kitaabonni addunyaa gubbatti abbaamaa jiran hedduun isaanii kitaabonni Useymiin ka'eenyuu eega isaan addunyaa irraa deeman booda min taatil ashrita kaasitaa isaanii jalaa waraabuu jiranii katabu jiraniin baanu shariileen quraanaa katabamu jiru shariileen kitaabota garagaraa hattaa khutbaan garagaraa kitaabota kaasita isaanii jalaa irraan tana katabamu jiruun baanu kanaaf sheekota keenya irraa waan bisuun waan gaariidha nama hedduu waan beeynee jira kataa'ee isaan eeggatu kaaqa isaanii sheekonni keenya wallaalanii warruma lafaa qofa irratti xiyyeeffatanii jiraniin baana warri qilleensa gubbaa jiru kabiyyaa beesun illee hagan irraa qaba waa waraabuuf hin dirqama ta'a isii warri asii waa waraabdan darsii sheekota keenyaa jabeessaa kalee sheeyyaas ilaalame zabana dukkanaa san keessa dammaqa qaba sheetiisan zabana san keessa tafsiira waraabe guutuu dammaqa akkam akka inni qabu haasoyni isaa waan irra jiraatee waan irraa tanarraa haasoo jiru fakkaata sheetiisan kanaaf namni waa ofirraa hambisuu qaba arra sheeyyaasin osoo quraanni isaanii irraa waraabuun baate ni beeynaa nuti hin beeynu ture waan quraanni isaanii tafsiirri isaanii lafa jiruuf beeynaan baanna wanni kunillee jabaatee itti fufuu qaba jabaadhaa waan gaarii jirtan nu baradhaa sheeka keenya rabbi umrii isaanii nu haa dheereessu waa hedduudhaan fakkeenya namaa tahaa jiran sheeyni sheeka baadiyyattis gabbee tanaas dhaabaa tanaas dalagaa tanaas dhaabaa jee magaalaa bira kutee hawaasa keenya ka baadiyyaallee misooma diinii duniyaa irra kakaasee akka isaan carraaqatanii diinagdeen jijjiiraman akka isaan baratanii diiniin jijjiiraman akka isaan barumsa kaan illee baratanii fuuldura deeman nama taayisaa jiruudha sheekonni keenya hundi kana ta'uu qaban sheek Mahammadillee muuxannoo tana asumaanuu sheekarraa fudhachuu qabu ittiin dhaammachuu barbaadaan baana gaddeebitee mitaa isa dhaabachuu qabdan baana bar sirrii bar waa hedduu takka bar waan dur qabnu amma dhabnee bar magaala baanee miti dur timaantim dikeetee nyara dhala siigaltee kaa raafuu dikee irraa qabna dubbaa jira maaltu jira waa hedduu jira arra dhabamtee jirti wanni sun hundi namni waan san hunda deebisaa jee hawaasaa dhaamuu qabu eenyu sheekotaan baana sheektu naasir gara isaanii itti jiranii isinillee asumaan dhaga'uu qabdan jechuun akkasi kabajaa malanii kabajaa ikhwaanii hin tuffatamina isaan tuffatanii abbaa fedhe jaalan ilmi ulamaa irraa hanuu dhaalu jirtanii dhaaltuu ambiyaati ulamaa jechuun isinis ambiyaa boruni dhaaltanii jecha rabbii guddaa biyya hambeeftanii jecha nabii namaa dhaalchisuu jettanii haadha abbaa keeysan biraa fagaattanii biyyan beeyna keeysaa haa olii gayyaatanii harkattan nyaatanii hidhamnaan calleeftanii waan nyaattan waan dhabnee osuma qabdanii warri keeysan manaa kan addaar nyaatanii isaan biratti akka kan hin beelawinii diiniif jecha biraa adeemtan lakkeeftanii ilmin siifaa galtuu takkas hin dhibini qomatee haa guuttuu kitaaban laalini takkas hin dhibini fanniin hundummaanii abbaa fedhe jaalan barattoonni abbaa fedhe jaalan diin barachuu baannaa maalumaan nu bu'a yaa obboleeyyan koo maalumaan nu da'a bakka ulamaa'i eenyumaan nu bu'a tanaan na yaachise tanumaaf hin boyaan narrallee laalinaa yaa obboleeyyan kiyyaa nu waliif gowlaadhaa tanaaf hin sittiyyaa
ركونتي يتيتي ركونتي تزديا والملي وانقبنو خوتا يلمان بيا مدينة برنو هما قالا باديان هندي المانايا تكافي قداني أبا فرجالا برد أبا فرجالا أبا فرجالا خبجا ملني خبجا إخواني هن تفت منا إسان تفتني أبا فرجالا برد يا برتو تدير ربي جبادام هل كان يا علمي دينو بردام دين كينيا خوا اسم ملي أبان قبوه بدا ميجا جبادانو بردا ججبادانو بردا اسني جنة دين اسم ملي أبان قبو يون انقلي سبلوفا برچو جران أكا قلبي ديسان كيسان رفنه خنت أنسى إن شاء الله بودر مال جتن هاي دعاي شيخ خينياتين قولمنا شيء ما مجا جبدو نسان شيء كوتا خينيا زيارة جرانيف چالمت حريرو شيء كوتا جدو جرتو خليسا تارن جرسان دي بسني أموفي شيء كونو الزيارو كبرن والكيسة ديماني موتنو والججيرو كبرن واول الرافورتني واول يرقسني واول الراقودتني واول الراركتنسن بيا ججيرا بيا فيدا ديمو كبرن دلوتا قرا ديمو كبرن أما نمني بروسا أما يا برجو نمتندي من الشيخ بريورو في ichibodani ayyama beek akkasimi muuxannoo honama barataan keenya qara lamate gara lachuutiin qaramee guddachuu qabaa jee namni yaadu Sheekh Abdul Naasir bira yoo dhufe barataa isaa gallakkisaan baana barumsa kaanitti illee inni waa'ee misoomaa dubbachuun mootummaaf dabballee ta'uudha jee yaadu yoo jiraate sheekha bira dhufee gaafaasi sa'adoo biyya jijjiiruun hawaasa fiitii waan gaarii dhaamuun dirqama hawaasummaati jechuu gaafa bare gaddeebi'ee innilleen hawaasa misooma kaasaan baana misooma mootummaa meeqatti nama ajaju mootummaan amantiiteen jalaa dhageesse amantuma teenyaatti nama ajaja fa'iizaa qudiyati salaatu fantashiruu fil ardi wabtaquu min fadlillahi manjuu rabbiin hoggaa jummaa salaatallaa maziidan taa'inaa kara uuruu akkasuma jaabara kara dukkaana kara dalagaa teessanii horii amaja akkasii miti sii biqiltuu takka harkaa qabu qiyaamaan ta'uuf deemte yoo siin jannuma suuqii carraatti suuqitu argattee jechuu jira madiisa fa'iisaas kun nama misoomaa miti misooma amantii teenyaatti nama ajaja dachiin takka yoo lafa teeyse nama kan nu qabda yoo dandeeyse qotuu qabda yoo qotuu baatte nama kan itee namni qotuu qaba malee lafa taa'uun qabduun shari'aa teenya beek mootummaan akkanattuu takkaa naman gorsine kana bii keenyaa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi namni garii waa'ee misoomaa yoo haasa'u laallala dabballee mootummaati uummanni haasa'u waan mootummaa masjiida naqina maan jenna hay ooruu teenya nuyi dalaganne mootummaaf dalagne fi dalagannee mijantaa teenya dukkaana keenya gabbaanee bannee yoo carraaqanne mootummaaf carraaqnee fi carraaqanne kan akkasitti hawaasa barsiisuun dirqama ta'a muuxannoo kanaa namni dhufee sheekarraa fudhachuu nama isa bira ol kuteerraa waa barachuu danda'u sheeyni waa barsiisu sheekarraa barachuu muuxannoo kanaa wal keessa deeman malee walirraa harkachuun hin danda'amu sheeka bira hoottaa annaani sheeka keenya umrii isaa nu adeereessu isinillee nama isaan caalu rabbi isin haa taa'isu eega muuxannoo fi hariiroo citte walirra deemanii sheekonni wallaaluu san deebisuu cinatti sheeyni du'aa sheekota irraa fudhachuun deemaa jiraniif gattaanii qaraasuu deemanii osoo gattaanii qaraasifne natti haa tufan abboonni kiyyaa isaanirraa du'aa fudheetiin akkasii gattaa janii deemuu jiranii sheeyni keenya Sheekh Abdul Naasir du'aa nuu godhanii fi gara isaaniitti hin deebisa isaan wajjin turtii gaarii. Bismillahirrahmanirrahim. Duuba dubbiin waa hafteetiin beeka du'aa illeen asuma keessa dhumte. Du'aa illeen asuma isheen as keessa dhumte waan biraatti daanu hin jirtu. Ani xiqqoo sagaleen na qabamtee tokko na jira. Hedduudha bakka jirrus nu garsiisan. Waan nurraa hafellee hedduu nu garsiisan. Dhugaa waa hedduu nurraa hafee rabbiitti nu haa guutu. Waan bareeddu nu dubbatanii sheeyni keenya sheemma tawfiqis rabbi isaan haa qubsiisu. Nutilleen nama ziyaaruu sun hedduu ulfina tokkoon nu jira. Fuulduraaf rabbii keenya kadhannaa yaa rabbi nuu kanni jenne. Wanni takka rabbi namaa kanne malee ni ulfaatti. Ammoo ulamaa teenya hunda dhaynee akkama isaan nu laalan kanatti ilaaluu yaadanii qabna. Laakiin gaa ulfina tokko rabbiin nu mijeessu rabbii keenya irraa kajeellaa nullee akka inni nu ziyaara kanatti isa ziyaaruu rabbi nu haa mijeessu. Ammoo inni takka tagammannu bar hedduu wanni nama gammachiisa. Rabbiin keenya kanuma nu haa dhiisu jennaa warra firitti arkee ni maatan agartee warra firitti arkee wanni takka ogguu ati if keessatti warra firitti arkee rabbi nu godhini asirraa ogguu kana kaarraas majlisumaa jira calanqoo majlisaa jira maddisaa kana majlisa meeqaa jira. والله ربي خير الحمد لله كنوا انتنوا مجلس توحيداتي ربي خير يابغلا تغلچنا ربي كرمن واديسو نتلي والرئيس لاني اساني لغني زياره برد ربي نو امجيسو اسانيس غنوا قبسيسو شيانيس
shanyiin inni facaaftu bakka hunda ijoollee fitiqaa mukallee keessa calaqqisa waan bareedaadha. Walumaa galatti warra rabbiin gaarii irra jiraachisee gaarii irratti ajjeesu rabbiin waa godhu diin kana irratti rabbi gatten waa jiraachisu boodallee haatimaa teenyallee diin irra rabbiin waa godhu ilmaan namaa akkanatti jiru kan hunda akkuma isheen ifaan jaansuni yeroo gartee ammaa jiru tana keessatti waan hedduutu tanama shaakalu jira karaa gartee awaayiqa karaa taa'u kana tanama gartee karaa irraa deebifte hedduu jira sunirraa illee rabbi nuu tiisee ulamaa rabbi nuuf haa godhu shanyii tana hunda rabbi nu haa qabsiisu namni shanyiin qabattee waamaan hafnee fi rabbi shanyii teenya rabbi nu haa qabsiisu kanaafuu gaamee nuti har'a waa du'aa godhuu fi dubbachuuf illee teenyaa miti sheematu tawfiqitti hin deebi'e ijoollee tanatti dalasaa tanatti du'aa yaa godhanii jiboota akkasii kattabne jecha. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخات دعاء يقولنا عندي ربين دعاء ينجنوا قبل. أنا أسوون ديمو ماشي يبدو ناصر كي رب مرينو عليه. إنسان زيارف بكخنا والجيني رب مري سانينو عليه. ورق أبو خيسا في قبار ربي سنيا بريج ورا مقالاتنا نقادي مقالاتنا تكا قدا دبرتي في دير مقالاتنا ربي جلودي سنيا بريج آمين آمين ربي سنجالتي سنرها جالت علمي أسوى القيس علمي قنمات برهق أبدي جاني علمي قنما برهق أبدي اسن سبي صلاتني كتاب الرب باتني والله هندك يسن عالم ربي لسناقل hunda khaysan aalim rabbi sinaago hunda warra ganama subiin ilmi ragganam fattaniisan aalim rabbi sinaago sheekha keenya bareedaa deebifanne biyya ormaarraa as deebisne kana addunyaa guutuu fayyadu rabbi nu haa godhu gammanneen nu hundinuu bakka jirru hanga ammaa if wallaaluu jirra isallee ziqnuu godhee ka addunyaan tun guutuun irraa fayyadamtu rabbi nu haa godhu اسم ورث منا بريد دون وجوتني برتون الشيخ شيخ عبد الناصر دس نجوتني جروت يسن دس ربي سني هاقول ورقرتي أسقبا جروت كل جماعة دبرتي ربي سنا عجم متشيس دبرتي أسقبا آمين جتشور أجر ربي سنا عجم متشيس يا ربي آمين برتون قرآناتي في قوت ما قوت وري مسجد خنا خيس برتن أبو ربي عالم إسن هاقول عالم نهشار ربي سني هاقول آمين يا رب آمين شيخ أمو رب أمرين وهاريريس شيخ رب أمرين وهاريريس دعاء قول جانين نولكاسن غاني أسمانو نمني درا غرتي دعاء قولوف شيخينيا خغرتي فيني دعاء إسن راف رجو راف كدوفي مي أكرمتن واستوفا إسن أمالي تكتي بزا أمالي تكتنو دي بزا في وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سرقنا سرقنا جزاك الله هيه جماعة غلطوا مولفات دا وانا تديمتن الرئيس ديبني شيخ ينلي غبان ول ديبني خليسن ويغا ترتن الرمو كجرا ايغي سنغرا مرتن دفنه hujirraa isin qabuun keenya beekamaadha kan fadarin qaraatiidhaaf ganamaan baatanii warri fadararraa isin tursiifnes warri hujirraa isin qabnes sheekha keenyarraa kaasee isin hundaa'uu afoona lillahi isiniin jenna adda fixannee jirru ol gaddeebine. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deebinee wala garra inshallah karaa turraa banamee deebinee wala garra inshallah.